ergamoota waaqayyoof sagaduun kabajuun ulfina kennuun tasumaayyuu dogoggora akka nama ganee yookaan immoo Kiristoosiin akka nama ganeetti yeroo itti dubbatan ni argina. Jalqaba garuu Yohaannis eenyudha? Yohaannis hin beekneennaani deebii kana deebi'uun salphaata jechuudha. Kanaafuu Yohaannis nama addaa addunyaa kanarra taa'ee ergamoota kan caalu ture. Ergamoonni waaqayyoo yeroo tokkicha bakka hundatti mul'achuu danda'u. Yesuus Kiristoos waaqayyoodha jettee tawaayidoon wangeelaa barsiisa. Amma immoo waa'ee sagadaatti darbina. Waa'ee sagadaa gaafa jennu ergamoota waaqayyootiif waa'ee sagaduuf dhiisuu gaafa kaafnu kitaabni qulqulluu waan nuun jedhu qaba. Manni kiristaanaa keenya waan ishiin nuun jettu qabdi. Faallaa kana immoo namoonni alarraa jecha ergamoota irratti darbatanii jibbiinsa ergamoota irratti facaasanii fi ergamootaaf sagaduun hin barbaachisu kan jedhan namoota baay'ee akka ta'an isinis quba qabdu. Hordoftoonni keenyas mudannoo yeroo garaagaraa isaan mudate irraa kaasee isaaniif ifachuu barbaaditan. Keessumaati ragaa kitaaba qulqulluu irra jiru fayyadamanii caqasa namaa laatanii ergamoota waaqayyoof sagaduun kabajuun ulfina kennuun tasumaayyuu dogoggora akka nama ganee yookaan immoo Kiristoosiin akka nama ganeetti yeroo itti dubbatan ni argina. Keessumaa akkuma nama isiniin jedhee mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 8 fi 9 irra jiru jecha jiru ergamaa waaqayyoo qulqulluu Yohaannisiin dhiisiin raawwatiin naaf hin sagadiin kan jedhe sana isa qabatanii ergamoota waaqayyoof sagaduun tasumaayyuu hin danda'amu cubbuudha kan jedhan illee jiru. Kanaaf manni kiristaanaa keenya isa kana akkamitti ilaalti jecha kana akkamitti hiikti kutaan kitaaba qulqulluu amma ani jedhe kunoo akkamitti ilaalama ragaan kitaaba qulqulluu maal fakkaata? Ishee kana hordoftoota keenya gurra isaanii nu ga'a. Ishee barsiisaa keenya baay'ee guddaa galatooma. Dhugumaaf taanaan gaaffii baay'ee barbaachisaa fi namoonni baay'een itti kufanii eebba ergamoota irraa ittiin fagaatanidha kun. Caqasni ammas hin kaastan jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee jilgeenfannaan maalidha? Sagadachuu gara jilgeenfannaatti jilgeenfachuus afaan Oromootiin gaafa fidnu sagadachuun jilgeenfannaadha. Jilgeenfannaa gosa lamatu jira jalqaba hiikama saraatii gaafa geenyu. Jilgeenfannaa gosa lama jira. Isaan dura garuu jilgeenfannaa jechuun maal jechuudha? Sagaduu jechuun maal jechuudha kan jedhu haala ta'e waan tokko hubachuun barbaachisaadha waan ta'eef jechuudha. Sagada jechuun qaama nu ol jiru tokkoof kabaja laachuu jechuudha. Kabaja laachuu jechuudha. Gosa sadii jira jilgeenfannaani. Kan jilbaa jira, kan mudhii jira, kan mataa jira. Kan jilbaa gaafa jennu jilbi keenya lafa tuqee addi keenya lafa tuqaa. Kan mudhii gaafa jennu nagaa wal gaafachuu akka aadaa biyya kan bultan waliin jenna miti isheen jilgeenfannaadha. Hin beeknu malee namoonni baay'een garuu hin galu gara biraa deeman. Osoo hin beekin raawwachaa oolu. Raawwachaa oolu waliin immoo jilgeenfachaa oolu. Akkasumas akkasis jechuun isheen kun saggoo kanaan illee jilgeenfachaa oolla. Gaafa nagaa wal gaafannu iyyuu akkas. Kun ikkoo kabajuu jechuudha. Jilgeenfannaa jechuun kabaja jechuudha gara biraa. Haa ta'u iyyuu malee jilgeenfannaan kun bakka lamatti qoodama. Jilgeenfannaa waaqummaaf ta'uu fi jilgeenfannaa kennaa yookaan jilgeenfannaa amalummaaf ta'uu fi jilgeenfannaa kabajaa qulqullootaaf kennamu jennee bakka lamatti qooduu dandeenya jechuudha. Kun immoo maalidha gaafa jennu jilgeenfannaan waaqayyoof laannu waaqayyo na uumeera waaqayyo na bitaa isa malee waaqayyo hin jiru jechuudhaan nuti kan jilgeenfannuuf jechuudha. Kanas seera ba'uu boqonnaa 20 irratti nu barraa'ee jira. Akkasumas wangeela Maatewos boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irratti barraa'ee jira. Waaqa kee gooftaa keef jilgeenfadhu kan jedhu. Isa qofaaf jilgeenfadhu. Isa qofaaf bitame. Kun qofa isheen jettu kun asirratti waaqayyoof jilgeenfannaa waaqummaa waaqayyo qofaaf jechuudha jechuudha. Asirratti kan akkasii qaba. Jilgeenfannaa waaqummaa waaqayyo qofaaf jilgeenfadhu malee jabbiitti jilgeenfatin ergamoota jilgeenfatin qulqulloota jilgeenfatin jechuudha. Kun ishee kamidha? Ishee kamidha? Jilgeenfannaa kan waaqummaa kan amalaa. Kan waaqummaa kan jennu. Lammaffaan immoo jilgeenfannaa kennaa kan jedhamu yookaan immoo jilgeenfannaa kennaa jechuun waaqayyo kennaa isaaniif kenneera. Jilgeenfannaan isaati waaqayyo nama waaqayyoon godheera. Keessumaati abbaa keenya Musee gaafa laaltan Museen nistitutidha. Waaqa ta'eera Museen abbaan keenya. Sirriitti hubadhaa asirratti waaqadha gaafannu immoo kan waaqessan jechuudha. Saboonni Israa'el akka isaan waaqessaniif jechaadha. Mitiiree kan waaqayyo gooftaan reeffaa Musee dhokse
beekaadha waan ta'eef. Kanaafuu Museen ani Yemuse Fara'oon irratti waaqa taayiseen simuudha. Hubadhaa. Waaqayyo gaafa waaqa jedhamu wanta baay'ee of keessaa qabachuudha. Ani waaqayyoon taayiseen Fara'oon irratti simuudha. Aroon immoo afaan sii ta'a jedhe. Afaan jechuun raajaa jechuudha. Hubadhaa. Waa'ee waaqayyoo gaafa dubbannu raajii qaba waaqayyo raajaa qaba. Keenyaa waa'ee waaqayyoo gaafa dubbannu kan raajii dubbatu eenyudha? Raajotni baay'een kaaneef Museen raajii qaba. Waaqayyoon taayisee waan muudeef jechuudha. Garuu bakka tokko qofa irratti muudenne. Eenyu qofa irratti? Fara'oon qofa irratti. Kan kennaadha jechuudha. Waaqa ta'e yeroodhaaf. Museen cubboo hojjete naannoo irraa fudhama jechuudha wantichi. Kan waaqayyoo garuu irraa fudhama. Kanaafuu Museen yeroo sanatti waaqayyoon dibameera waan ta'eef kabajni taa'aaf jechuudha. Kabajni guddaan ni taa'aaf jechuudha. Kun Museedhaaf. Musee kan fakkaataniif jilgeenfannaa nuti laannu jilgeenfannaa kabajaa jedhama. Jilgeenfannaa kabajaa jedhama. Akkasumas jilgeenfannaan kabajaa kun bakka gurguddaa lamatti qoodama. Jilgeenfannaa nuti fedha keenyaan jaallannee raawwannuu fi jilgeenfannaa nuti humnaan raawwannu immoo jira. Jilgeenfannaa nuti fedha keenyaan raawwannu jilgeenfannaa akkamidha gaafa jennu waa'ee ergamootaa dubbachaa jirra waan ta'eef qulqulloonni abbootni ergamootaaf fedha isaaniitiif jilgeenfachaa turan. Fakkeenyaaf ergamootaaf fedha isaaniitiif kan jilgeenfatan namoonni baay'een seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa gubbaa irratti Loot abbaan keenya barrii Sodoom irra taa'aa osoo jiru ergamoota lamaaf jilgeenfateera. Fedha isaatiin naaf sagadaa osoo hin jedhin jechuudha ergamoonni waaqayyoo. Fedha isaatiin kaka'umsa isaatiin jilgeenfateeraaf. Akkasumas Iyyaasuunis qulqulloota ergamootaaf jilgeenfateera fedha isaatiin hubadhaa kunis. Yohaannisis akkuma isa jettan fedha isaatiin sagadeera yookaan jilgeenfateera ergamootaaf. Mul'ata 19:10 fi 22:9 gaafa dubbistan qulqullicha Yohaannis ergamootaaf jilgeenfateera jechuudha fedha isaatiin. Lammaffaan immoo maalidhaa? Jilgeenfannaa humnaan. Ergamoonni mataa isaaniitiin jilgeenfachiisan immoo jira. Fakkeenya guddaa kan nuuf ta'u Bala'aam. Bala'aam fedhee miti kan jilgeenfate. Na'ee jilgeenfate waaqayyoon waan gaddisiiseef jechuudha. Harreen jalqaba jilgeenfatteef hubadhaa ergamaadhaaf. Wanta inni qabatu laalee isa booda amanee miti laa kan inni jilgeenfate. Amanee miti. Na'ee tasjabjaa'ee yookaan immoo osoo hin hubatiin jilgeenfateef jechuudha. Manni amantaa keenya kan isheen barsiistu jilgeenfannaa fedhiiti. Eenyuuf? Ergamootaaf. Sababiin isaa maaliif jilgeenfanna? Maqaan waaqayyoo isaanirra jira. Wanta guddaa miti bakka kun. Kanadha. Malee isaan uumaa keenya miti. Isaan immoo wanta addaa ta'anii miti. Maqaan waaqayyoo isaanirra jira waan jedhamneef maqaa waaqayyoo sanaaf jennee jilgeenfanna. Maqaan waaqayyoo immoo samiif lafa kan sagalee waaqayyoo jecha waaqayyoo addunyaan kun isaan uumamte waan ta'eef. Maqaan waaqayyoo wanta guddaadha. Maqaa waaqayyoo salphaatti waamiin jedhamee barraa'ee jira waan ta'eef. Ergamoota kabajna jechuun maqaa waaqayyoo kabajaa jirra waan ta'eef. Maqaan waaqayyoo fakkeenyaaf Mikaa'el jechuun eel waaqayyoo jechuudha. Daani'el eel waaqayyoo jechuudha. Gabri'eel eel waaqayyoo jechuudha. Suraafel eel waaqayyoo jechuudha. Eel jechuun eel shaadaa jechuudha. Eel shaadaa jechuun singilii yookaan tokkoon ishee eel jedhamti. Elohim jedhu karaa biraan jechuudha. Elohim baay'eedha. 2, 3, 4 gaafa jennu Elohim jedhama. Tokkoon ishee eel jechuun maal jechuudha? Waaqa jechuudha. Yookaan waaqayyo jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu maqaa irratti gaafa deemtee maxxantu Gabri'eel, Mikaa'el kanaafuu eel waaqayyoodha waan ta'eef indirectly waaqayyoof sagadaa jirra maraachilla. Sababiin isaa waaqatu wayimeetiire. Fakkeenyaaf namni moobaayiliin jaallate. Moobaayilii koo jaallate osoo hin taane nama moobaayilii kana hojjete jaallate jechuudha. Yookaan immoo namni mana bareedaa tokko hojjete mana sana gaafa jaallatu injiinarii mana sana hojjete sana jaallate jechuudha. Indirectly garuu himaan jiru achi keessatti. Namni buddeen bareedaa tokko dubartiin tokko buddeen bareedaa yookaan waxii bareedaa hojjettee gaafa dhiyeessitu buddeen sana jajjimoo nama wanta sana hojjete jajjibsin. Waxii sana jajjibu harka waxii kan hojjete waaqayyo eebbisu jettu. Sababiin isaa harka waxii eebbisan immoo eet hojjete waaqatu hojjete hubadhaame. Indirectly gaafa waan kana kabajaa jirru waaqayyoon immoo kabajaa jirra jechuudha warra hubatuuf. Ergamaa waaqayyoo kabajaa jechuun waaqayyoon kabajaa jechuudha. Gaafa teenyee ilaallu jechuudha. Sababiin isaa maqaan isaa irra jira uumaan isaa waan ta'eef iddoo biroodhaa kan dhufan miti waan ta'eef sana hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa asirratti ergamoonni waaqayyoo nuuf kadhatu inni jira. Kabaja isaanii keessatti kun hubatamuu qaba. Ergamoonni waaqayyoo nuuf kadhatu.
Sababiin isaa maqaan waaqayyoo irra jira. Waaqayyo tajaajilaaf isaan uumeera. Waaqayyo fuuldura dhaabbatanii nuuf kadhatu. Sababa kanaaf ni kabajna dirqama keenya jechuudha. Jilgeeffannaafis nama oolmaa nuuf ooleef maal goona kennaa laannaaf. Kennaa laannaaf. Ergamootaaf kennaa nuti laannu tokkotti innis galatoomaa. Kabaja qabdu. Kabajuu jechuun immoo waaqessuu miti. Waaqessuu miti kabajuun. Abbaa fi haadha kee kabaja jedhamee waaqayyo waaqessaa jiraashi. Isaanii waaqessaa jira. Sanbata kabaja sanbata waaqessaa jira miti. Kabajuu jechuun sadarkaa qabachuudha. Akka waaqayyoon kabajuun sanbatan kabajnu akkasumas haadhaaf abbaa keenya kabajnu. Obboleessa kee kabajnu jedhama. Jaallachuunis koo kabajuudha. Namni obboleessaa jaallatu teessoo irraa ka'ee obboleessa teessa. Waan waaqessuuf teessoo irraa ka'eef lakki. Jaalalaa kabajadha. Jaalalaaf kabajni immoo wal keessa jira waan ta'eef kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Ergamoonni waaqayyoo yeroo hundumaa nuuf kabaju. Gaaffii biraan kanaan wal qabatee ka'ee qulqullicha Yohaannis kan ilaallatudha asirratti. Jalqaba garuu Yohaannis eenyudha? Yohaannis hin beekne jennaan deebii kana deebisuun salphaata jechuudha. Qulqulluu Yohaannis eenyudha? Yohaannis jechuun hiikkaamti maqaa isaa iyyuu gammachiisaa gammachuu jechuudha. Maqaan isaa iyyuu Yohaannis abbaan keenya Addaam tokkoffaadha addunyaa kanarratti. Yohaannis kitaaba keessumaa kitaaba sa'ataatii keessatti maqaa baay'ee qaba. Namni maqaa baay'ee qabu nama jaallatamaadha biyya keenya keessatti. Namni jaallatamaan maqaa baay'ee qaba. Yohaannis jaallataa Yesuus jedhama. Yesuus Kiristoos baay'ee kan jaallatu. Hundaa'an maal jedha kitaaba sa'ataatii keessatti Yohaannis ውስጠ ጽኑ ለኢየሱስ jedha. ውስጠ ጽኑ ለኢየሱስ jechuun bobaa Yesuus Kiristoos kan taate Yohaannis jedha. Bobaa jechuun dhoksaadha. Yohaannis iccitiidha jechuudha. Iccitii duuka bootaa kan qabee jiru qulqullicha Yohaannis ture. Hubadhaa. Kiristoos immoo bobaa abbaa ta'eera asitti. Darajaa kan hubadhaa meesii gadi. Yesuus Kiristoos bobaa abbaa jedhameera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 18 gaafa dubbistan Waaqayyoon kan argee hin jiru. Kan arge garuu bobaa abbaa jala kan jiru sun eenyu godheera nuuf ibseera. Gaafa jennu gaxxinneessuun xinneessuu miti kun. Iccitii abbaa kan beeku jechuudha asirratti. Gastii gabboonni jechuudha. Iccitii abbaa hunda ishee kan beeku. Abbaatiin qixa kan ta'e yeroon kan hin murtoofne Waaqayyo ilmaa inni dhufee nutti himeedha wantichi malee bobaa jechuun dhokkatee kan ture jechuu miti. Bobaan yeroo baay'ee bakka dhoksaa ta'e bakka baay'ee salphaa ta'e miidhamuuf wanta jaallatan baakee jettanidha. Wanti jaallatamu isa kaama bobaa jala kaama. Wanti cabu keessumaati. Keessumaati shamarroonni kan isaan baane isa jalaati. Bobaa keessa dubartoonni dhoksamu akkasii akka aadaa keenyaattis. Yeroo baay'ee maal ta'u kalalaan laatamaaf yookaan immoo dhoksaan feeveriin laatamaaf isaaniif haala addaatiin addunyaan laattiif kana. Sababni isaa isaanii bobaa jalaa waan uumamaniif. Bobaa jechuun bakka jaallatamaadha. Isaanis baay'ee jaallatama namootaan jechuudha. Waaqayyo kabajee isaan waan ta'eef. Dhiirris kabajameera. Garuu waa'ee bobaa waan hundeessaa jirru fedha jechuudha. Kanaafiyyuu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kanarratti deemee barsiisaa gaafa ture Yohaannis cinaacha yookaan immoo bobaa Yesuus jedhamee beekama. Kan ammoo abbaan Goorgis abbaa Zaggaasichaa akkas jedheera. Yaa Yohaannis bobaa Kiristoos kan taate wusta ጽኑ ለኢየሱስ iccitiidha jechuudha. Kiristoosiif iccitii kan taate Yohaannis iski Kiristoosiif iccitii kan ta'e Yohaannis qulqulluu Gabri'eel qulqulluu Mikaa'el dachaa caala jechuudha. Qulqulluu Gabri'eel qulqulluu Mikaa'el Kiristoos gaafa dhalate hin beekan isaan. Seexannis hin beeku ture wadhaa. Ergamoota dhoksee iccitii waaqa ta'uu dhiifama iccitii nama ta'u Waaqayyo iccitii nama ta'uu ergamootaaf dhoksaa ture. Dhoksaa ture jechuudha. Dhumarratti garuu ifaaf deeme. Iyyaalattoote wangeela Maatewos boqonnaa 4 wangeela Luqaas boqonnaa 4 gaafa dubbistan dhuguma ilma Waaqayyoo taate jechaadha. Yoo dhuguma ilma Waaqayyoo taate jecha kun maal keessaa qabde jecha shakkiiti. Kitire okay eeyyee jedhee akka inni akkuma saaftuu itti fakkaata dabalasitti. Garuu inni deebiidhaan deebiseef. Yookaan immoo gaaffiidhaan deebiseef. Waaqayyoo maakeen qorin jedhee barraa'eera. Ani jenne wadha jedhee indirectly maadha kun ani waaqadha jechuudha. Seexanni mayyuu hin beeku dhameera sammuu isaa yakka yaada waan ta'eef. Kanaafuu ergamoonni Waaqayyoo qulqulloonni iyyuu iccitii Kiristoosin baay'inaan hin beekne jechuudha. Yohaannis yeroo sirriitti beeka ture. Kanammoo kan hubannu
wangeela Yohaannis boqonnaa tokko sirriitti gaafa dubbistan boqonnaa tokko lakkoofsa tokko gaafa dubbistan as taa'ee duraan addunyaan kun osoo hin uumamin turtii abbaa ilmaa afur nutti mira. Jalqaba jecha ture. Jechi sunis Waaqayyo cina ture. Innis Waaqayyoon ture. Wanti hundumtuyyuu isaan ta'e. Isa malee kan ta'e tokkoyyuu hin jiru nuun jedha. Jalqaba jecha ture nuun jedha. Jecha addaa akaalaawii qaalii kan jennu sana jechuudha. Isa ture. Maatiyos hin barreessine kana baddaa. Maarqos hin jenne kana. Luqaas hin jenne kana. Yohaannis qofa jedha. Yohaannis abbaa iccitii waan ta'eef. Yohaannis Taawugolos jedhama. Taawugolos maaliif iccitii waaqummaa kan ifa baasee dubbata jechuudha. Yohaannis fiqura egzii nabaabee melekot dubbisaa waaqummaa jedhama Yohaannis. Kanaafuu Waaqayyoon sirriitti kan dubbisu jechuudha. Eenyu? Yohaannis. Iyyaarratti yoo ta'e tabba Taaboor irrattis kan ol ba'e Yohaannis, Yaaqoobii fi Phexrosin fuudheedha. Isaan keessaa Yohaannis tokko ture. Sirriitti iccitiin Waaqayyoo kan ife. Ergamoonni yeroo sana hin turre. Ergamaa caaluqa. Waaqummaa isaa mul'iseeraaf. Hin dandeenye garuu Yohaannis, Phexrosiif Yaaqoob fuula dhaabbachuu hin dandeenye. Hin kufan. Nama dhabu waan ta'eef fuula Waaqa dhaabbachuu kan hin dandeenye immoo hundumtuu hin danda'u. Uumama ta'e Waaqa fuuldura dhaabbachuu hin danda'u. Kanaafuu Yohaannis nama addaa addunyaa kanarra taa'ee ergamoota kan caalu ture. Addunyaa keessa jira garuu hin jedhanni ergamaa kan caalu ture. Faxoo Daseet keessa taa'ee waggaa baay'ee nyaata malee kan jiraachaa turedha. Mana dhaa keessa taa'ee barreeffama barreessaa kan turedha. Kan ari'atamaa turedha. Addunyaa kana taa'ee ergamaa kan ta'e foon beelaa osoo qabu, foon dheebotaa uffatee osoo jiru, garuu ergamaa wajjin qixa kan ta'e ergamaa ni caala namni kun. Kasoominaaf of keessaa waan qabuu fi qulqullicha Yohaannis ergamaan gaafatti dhufu sagadeeraaf, ilgeenfateeraaf. Ammasin gaafa tokko sin gaafadha. Phaaphaasiin tokkoof daaquniin tokko karaatti walitti dhufan. Phaaphaasiin tokkoo fi daaquniin tokko. Phaaphaasiin daaquniif yoo jilgeenfate isheetti hammate jedhama. Kun salphachuu ta'a jechuudha. Akkas ta'a jechuudha. Qulqulluu Yohaannisii fi qulqulluu eenyu Gabriel jechuudha. Yookaan immoo ergamaa sun. Qulqullicha Yohaannisiin akka Phaaphaasii guddaa tokkotti fudhadhaa. Gabriel yookaan Mikaa'el immoo akka dhaabbata fudhadhaa. Sirriima hojjetan. Gaafa na'u Gabrieliin maal jedhee yookaan immoo Mikaa'eliin maal jedhee kun naaf hin ta'u. Sababiin isaa gadi dhataan. Gaafa qulqullummaa Yohaannis ilaalu baay'ee fi ergama. Hubadhaa durboo Maariyaam gaafa isheen boqotte foonii fi lubbuun ishee gaafa gargar ba'e ergamoota qalemarraa adda ba'ee foon ishee ergamaa wajjin fuudhee kan gannata geesse eenyudha? Yohaannisidha. Lubbuuf foon uffatee gannata kan gale Yohaannis qofadha. Nama keessaati. Gannatni lubbuu qofaatu gannatatti gala. Kennaan abbaa keenya Yohaannis kennaa addaa akka isa raawwanna jechuudha. Ergamoonni gannata galuuf Tachima gannata eegaa turan malee gannata hin galle ergamoonni. Kirubeel seera uumaa boqonnaa 3 gaafa dubbistan kirubeel teessoo sana fudhee gannata eegaa ture. Inni keessa hin galle. Abbaan keenya Yohaannis garuu foon uffate hin danda'amu laa. Foon uffatanii gannata galuun lubbuu qofatu gala. Foon haaraa uffannee Yerusaalemiin ganna malee gannata hin gallu waan ta'eef. Sababiin isaa har'aaf lubbuun hidhamanii jiran isa jiru lubbuun warri gaarii hojjetan gannata kee jiru waan ta'eef. Sababa kanaaf qulqullichi Yohaannis abbaa wangeelaa kennaa addaa waan qabuuf kabajaan ergamoota waan caaluuf ergamaan sun naaf hin jilgeenfatin jedhe bakka kun deebii gaara. Lakkii warra jedhaniif immoo gaafa tokkoon gaafadhaan sun irratti iddoo birootti Iyyaasuudhaaf naaf hin jilgeenfatin jedhe argaman namoonni akkas jedhanii Yohaannisin ta'anii jedhan qulqullummaa Yohaannisiin qabaatanii iyyuu Yohaannis jilgeenfateeraaf. Nuti immoo dukkana cubbuu keessa jiraachaa of tuulaa akka Yohaannisiin osoo hin qulqullaa'in lakkii Yohaannisiin bakka buune Yohaannis iyyuu yeroo maal ta'a goone Yohaannis kan jedhe maal ta'a raawwanne isa ergamaa dhiisne wayyu isa gaarii sana maal ta'a raawwanne kasoomina guddaadha. Haa ta'u malee kitaaba qulqulluu keessatti iddoo baay'eetti ergamootni lakkii hin raawwatin aniifatis obbolaadhaati naaf hin jilgeenfatin jedhanii hin beekan Yohaannis irraan kanaaf. Fakkeenya adda addaa kaasuu dandeenya. Fakkeenyaa fi seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 2 gaafa dubbistan Loot barrii Sodoom irra taa'ee osoo jiru ergamoonni Waaqayyoo lamaan deemanii. Isa boodas Looxis ka'ee jilgeenfateera. Waan tokko hin dubbanne ergamaa Waaqayyoo asitti. Wanta gaarii fudhate jechuudha asirratti hubadhaa. Wanta gaarii fudhate. Galanni yookaan kabajni hin ta'a jechuudha ergamaa sanaaf.
hin taaf. Akkasumas Iyyaasuudhaafis ergamoonni Waaqayyoo Iyyaasuun ergamoota Waaqayyoof sagadeera. Ergamaa Waaqayyoo naaf sagadin hin jenne asittis. Phexrosii fi Yohaannisis mana dhaatii gaafa banan sagadaniiruuf ergamootaaf. Hubadhaa. Phexrosii fi Yohaannis. Asirratti garuu Yohaannis jira asirrattis ergamaa Waaqayyoo naaf sagadin hin jenne. Caqala ishee sana qofamaa fudhanne deemna. Phexros gaafa Yohaannis wajjin jiru wanta kana hin dubbanne. Asirratti hubachuu kan qabnu jechuudha. Qulqullichi Yohaannis sagadeeraaf ergamaan garuu hin dubbanne asitti. Ishee kana isa fudhannu ka. Hirree ishee nuuf taatu qofa fudhannee sirrii miti jechuudha. Namoonni baay'een wanta isaan fayyadu qofa, wanta fedhii isaanii deeggaru qofa kitaaba keessaa filatanii fudhatu. Kun dogoggora guddaadha jechuudha. Kanaaf Waaqayyo immoo wanta akkasii baay'ee morma. Amannaan walumatti malee keessaa filachaa amanuu miti. Ofii keenyaaf amannaa. Ergamoonni barbaachisan jechuun gahaadha. Maaliif caqasa? Kanaafuu sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Ergamaan Waaqayyoo maaliif aniifati obbolaadha? Aniifati tajaajilaa Kiristoosidha jedhe gaafa jennu kasoominaaf. Ergamoonni Waaqayyoo kasoomina guddaa qabu. Akka Daabiloos of hin tuulle. Qulqulluu Gabri'eel bakka jirutti dhaabbannu jedhee kan dubbate yeroo Daabiloos gane sana ergamaa kasoominaa waan ta'eefidha. Qulqulleetti kan taate durboo Maariyaam cina gaafa dhufu ergamaan qulqulluu Gabri'eel salaamileki galanni siif haa ta'u nagaan siif haa ta'u jedhee isheedhaaf jilgeenfateera. Hubadhaa. Yohaannisii fi dubroo Maariyaam bukkee qaba. Asirratti dubroo Maariyaamiif ergamaan Waaqayyoon jilgeenfate. Hewaan lammaffaa waan taateef. Dubroo Maariyaam samii lammaffaa waan taateef. Kabaja addaa waan qabduuf dubroo Maariyaam isheedhaaf jilgeenfateera ergamaan Waaqayyoo. Jalqabaa Naazireet biyya jedhamtu Galiilaa. Achitti ergame ergamaan kun Raamaa irraatii deeme. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 kaasanii gaafa dubbistan kan argattu. Gara isheetti ol seenee nuun jedha. Isa boodas nagaa gaafate jedha. Nagaa gaafa gaafatu ajaja guddaa fidee dhufe waan ta'eef calluma jedhee akka keenya of tuulaa dhaabbatee gada kan gaafanne. Akka aadaa biyyichaatti akka nus aadaa biyya keenya qabnutti gada jedhee ishee nagaa gaafate. Isheef jilgeenfateera jechuudha. Sababni isaa jechi addaa jechi ilmi Kiristoos ishee raachuu jira waan ta'eef. Kabaja kenneef jechuudha. Hubadhaa asirratti ergamaan Waaqayyoo immoo dubroo Maariyaam jilgeenfateera. Achitti immoo Yohaannis eenyuuf jilgeenfateera? Ergamaaf jilgeenfateera. Asirratti immoo kan hubachuu qabnu kennaan dubroo Maariyaam kan Yohaannisiin akka caalu immoo hubannaa jechuudha asirratti. Yohaannisiif qulqulluu Gabri'eel aniifati walqixadhaa jedhe. Yohaannis garuu kasoominaan jilgeenfateeraaf. Qulqulluun ergamaan Waaqayyoo maaliif kana jedhee Yohaannis qulqullummaa isaa waan beekuufidha. Yohaannis immoo kasoomina guddaa waan qabu jilgeenfateeraaf. Kanaafuu kasoominni iddoo guddaa qabda jechuudha amantaa keessatti. Yoo of tullate ni banna jechuudha. Dubroo Maariyaamis kadhannaa ishee irratti wangeela Luqaas irratti warra of tultoota ni barleesse. Warra kasooman immoo ol isaan taasise. Teessoo isaaniirraas warra hin taane bittimsee nuun jetti. Kanaafuu warra of tulanii har'as taanaan sagaduu dhiisuu danda'u. Kun mirga bilisummaadha waan ta'eef kanaaf yaada waliigalaa yoo fudhanne haala kanaan kitaaba qulqulluu yoo hubanne ergamoonni Waaqayyoo dhugumaaf taanaan jilgeenfannaan isaaniif ta'a jilgeenfannaa kennaatu isaaniif ta'a. Kanaafis qulqulloonni baay'een taasisaniiru. Yohaannisiin bicha evidensii fudhachuun immoo yakka guddaadha. Sababiin isaa maaliif yoom akkamitti akka jedhame sana adda baasanii kitaaba qulqulluu ta'anii abbootarraa barachuun barbaachisaadha. Namoota hin barneet kana jedha. Aga saayinsii baayoloojii keemistirii miti sagalee Waaqayyoo. Abbaan keenya beekaan qulqullichi Yohaannis hin afaan warqee namni kitaaba qulqulluu dubbisu nuun jedha. Nama albuuda lafa keessaa baasuudhaan nuun jedha. Albuudni samiif lafti kun erga uumamte kaatee ba'aa turte albuudni lafa keessaati. Har'as ba'aa jira. Dhumee beekaa? Namni kitaaba qulqulluu dubbisuus guyyaa guyyaatti albuuda haaraa argachaa oola jechuudha. Kaayee kaleessa dubbiseera jedheennisu. Jaroonni kun fedha fooniitiin dubbisanii bakka sagaduma ishee beekan sana waan beekaniif iccitiin isaaniif hin jechuudha. Nuti garuu akka mana amantaa keenyaatti yeroo hundumaa kitaabni haaraa nuuf burqaadha. Burqaan bishaanii lagi Abbaay. Jalqaba Waaqayyoo samiif lafa erga uume guyyaa dafnooti kaasee burqaa jira. Kitaabni qulqulluun yeroo hundumaa burqa haaraadha. Kanaafuu haarummaa isaatti namni amane kitaabni qulqulluun yeroo hundumaa iccitii haaraa naaf kenna jedhee namni amane jecha kanatti bakka kunimmaa ergamaaf sagaduun barbaachisu jedhee dhiisu. Kitaaba biroo dubbisaa barachaa deemaa jechuudha. Kanaaf hanqina barumsaadha.
Wanti kun yookaan dadhabummaa isaanii hanqina barumsaa wallaalummaa irraa kan kaa'ame yaada kanatti gala waan ta'eef barachuun garuu beekaa nama taasisa. Abboonni akka jedhanitti amantaan yoo itti dabalame kan jedhuun yaada qabaachuudha. Barsiisaa keenya dhugumatti dubbachuuf taanaan Waaqayyo sagalee jireenyaa sanaa dhageessisuu dhaaltuu mootummaa isaa sanaa taasisuu keessumaa mata dureen kun mata duree guddaadha. Mata duree namni kamiyyuu hubachuu qabudha. Maaliif jennaan namoonni baay'een asirra dhaabbataniit nama baay'ee daandii irraa kaachisan waan ta'eef hordoftoonni keenyas akkuma dhagaa jiran mata duree kanarratti hubannoo guddaa keessa deebii hin qabne akka argatan abdii guddaan qaba. Egaa kanaan hin dhaabbatu mata duree tokko kan hin caalletu hafee jira. Kanaaf immoo garuma keessanitti hin dhufa. Ergamoonni Waaqayyoo yeroo tokkicha bakka hundatti mul'achuu danda'u. Yoo mul'achuu danda'an immoo bifa kamiin akkamiin mul'achuu danda'u? Ergamoonni Waaqayyoo mul'atu yoo jenne akkamitti mul'achuu danda'u kan jedhuu fi waa'ee mul'achuu ergamootaa kanarratti immoo manni kiristaanaa keenya akkamitti barsiisti? Kitaabni qulqulluun maal jedha? Isa kana wal bira qabdanii gurra dhaggeeffattoota keenya biraan akka nu geessan gamanumaan. Ishee eebbifamaa barsiisaa keenya gaaffii gaarii ammas deebitanii gaafattaniif egaa ergamoonni Waaqayyoo bakka hundumatti ni argamu kan jedhuuf hin argamanidha deebiin isaanii guddaan. Hin argamani. Kana sadiitti jedhamu irraa beekuu qabna. Garuu gaafa akkas jennu gaaffii baay'atu ka'a. Gaaffii kanaaf immoo duratti dhufuu dandeenya jechuudha. Kan bakka hundumaatti argamu Waaqayyoodha. Bakka hundumaa gaafa jennu garuu bakki isa kami bakka isa kam? Akka barsiisa mana amantaa keenyaatti pilaaneetii 20tu jira. Addunyaa 20tu jira. Addunyaa bishaanii, addunyaa qilleensaa, addunyaa ibiddaa fi addunyaa biyyee jedhamanii 20 jira. Addunyaan bishaanii 5 isaanii addunyaan qilleensaa 2, addunyaan ifama, addunyaan biyyee 5, addunyaan bishaanii 4, addunyaan biyyee 5, addunyaan qilleensaa 2. Walumatti dobrootti baratanii ture yaada 20dha jareen kun. Jareen kana keessaa iddoo 20tti argamuu kan danda'u Waaqayyo qofadha. Addunyaa 20tti iyyuu. Waaqayyo addunyaa keessa jira, addunyaa alas jira. Fakkeenyaaf kowaasii tokko asirratti qabnee nuti kowaasii kee jiraachuu dandeenyu. Kowaasii ala yeroo jirra baannee jira. Waaqayyo garuu fakkeenyaaf addunyaa kana akka kowaasitti yoo qabne Waaqayyo addunyaa kana kowaasii taasisanii kowaasii sana keessa jira, kubbaa alas jira jechuudha. Waaqayyo qofaaf bakka hundaa jechuun akkasidha. Addunyaa alas addunyaa keessa jechuudha. Addunyaa gaafa jennu immoo addunyaa 20 kana jechuudha. Ergamoonni Waaqayyo akkas ni argamu, tasa ni argaman. Sababiin isaa isaan uumamtoota bakkaan kan murtaa'an jarri. Raamaa jiru taanaan raamaa jiru. Inni raamaa jiraachuu hin danda'u. Raamaan magaalaa tokkodha yookaan addunyaa tokkodha waan taateef. Raamaa wanta jiru garuu hunda ishee beekuu danda'u. Nurraa kan adda baanu baddaa. Ejer keessa waan jiru hunda ishee beekuu danda'u. Iyyoor keessa wanta jiru, Niyyoor jiru hunda ishee beekuu danda'a. Iyyooriin taa'ee garuu raamaa wanta jiru beekuu hin danda'u. Kennaa Waaqayyo isaaniif kenne naannoo sana addunyaa sana beekuu qofadha waan ta'eef jechuudha. Akkasumas ergamaan tokko gara addunyaa kanaa gaafa dhufu wanta addunyaa kana keessa jirtu beekuu danda'a. Addunyaa ishee kana. Addunyaan kun addunyaa 5 keessa addunyaa lafaa keessa ishee tokkodha. Addunyaan lafaa 5 jennee sila. Tokkoffaan addunyaa ishee kana ishee nuti irra jiraannu, lammaffaan Si'oolii, sadaffaan immoo Gannata, arfaffaan biyya jiraatotaa jedhama, shanaffaan biyya qulqullootaa yookaan immoo wadoraa kan jiraatan. Akkuma keenya wadoraa kan jiraatan. Walumaa galatti addunyaa 5tu jira jechuudha. Addunyaa kana keessa waa'ee addunyaa ishee irra jiraannu kana ergamaan tokko addunyaa kana irratti si'a tokko addunyaa kana akka nama kubbaa taphatutti addunyaa kana akka kubbaa kanaatti galagaa ishee ilaaluu danda'a. Kana immoo akkamitti hubachuu dandeenya? Mul'ata Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 1 gaafa dubbistan ergamaan Waaqayyoos ni mul'ata jedha. Addunyaa kanas ni ibsa jedha. Kabaja isaa irraati kaka'e addunyaan kun ni iftee nuun jedha. Hubadhaa. Addunyaa kana ibsuu danda'a jechuudha ergamaan tokko. Kanaaf immoo aduu caala jechuudha ergamaan kun. Hubadhaa. Aduun takkaatti addunyaa kana ibsitu. Tasan ibsitu. Fakkeenyaaf amma Ameerikaatu jiraanne dukkanadha sa'aatii kanatti. Biyya keenya Itoophiyaa garuu sa'aatii kanatti ifadha. Aduun isheen ilaalaa jirru kun takkaatti addunyaa kana ibsuu hin dandeessu. Sababiin isaa sheeppiin addunyaa kana
mulmulii yookaan immoo wanta akka killiibsii yookaan killeeti waan taateef. Boca killee qabdi waan taateef. Yoo asii gadi baatee jalli ishee dukkana taate jechuudha. Ergamaa waaqayyo gahunda ishee ibsa hubadhaa. Aduu caalaa jechuudha ergamaa waaqayyo. Kanaaf wanta addunyaa kanarra ta'u ni arga. Garuu wanta si waliin jiru, wanta gamta jiru, wanta iddoo biroo jiru inni immoo addunyaa kanarraa gaafachuu dhaqu duwwaa wanta jiru hubataa jechuudha. Kanaaf ergamoonni waaqayyo addunyaa isaaniif kennan keessatti wanta sana beeku isaan ala garuu hin beekan jechuudha. Egaa akkasumas caqasaa biroo kan fudhachuu dandeenyu Iyyoob boqonnaa 1 fi boqonnaa 2 gaafa hubattan seexanni addunyaa kana naanna'eetu kan inni fuula waaqayyoo deebi'ee dhaabbate. Addunyaa kana naanna'ee hubadhaa jecha kana jecha salphaa miti. Injimoo addunyaa naanna'uun takkaatti naanna'a. Maajilaan yoo waggaa baay'eetti fixe naanna'ee fixuudha jechuudha. Addunyaa kana naanna'ee fixuudhaaf waggaa baay'eetti fixe. Garuu ergamaa waaqayyoo daqiiqaa xiqqootti addunyaa kana naanna'uu danda'a. Ilaaluu danda'a. Seexanni immoo ergamaa hamaadha. Ergamaa hin taanedha. Seexanni iyyuu ergamaan hamaa ta'e addunyaa kana erga naanna'e ergamoonni qulqulloota waaqayyo kennaa isaaniif baay'ase naanna'uun akkamitti isaanitti salphata. Fakkeenyaaf guyyaa ayyaana qulqullicha Gabri'eel biyya keenya Itoophiyaa keessatti iddoo baay'ee jira. Adaamaa jira, Addis Ababaa jira, Finfinnee jira, Naqamteen jira, Jimmaan jira, iddoo biroos jira. Manni amantaa qulqulluu Gabri'eel. Iddoo kamii deemee iddoo kamiin dhiisaa jedhu warri xinnoo isheetti cime jechuudha. Wannaan kuni. Jammar ergamaan kun addunyaa kana akka kubbaatti ilaala eega ta'eeti. Taphataan tokko miidaa galee kubbaa kanatti naanna'a moo kubbaa gadi naannessa? Akkamidha saniif kubbaa miila isaa naannessuu danda'u ergamaan kun akka kana aboo qabaachuudha. Akkuma sammuu keenyaaf xinnoo ta'an immoo baay'ee guddaadha ergamaan kun. Qaamni isaanii garuu nuti hin beeknu. Miidiyaan qaban yookaan immoo miidiyaa jechuun qabee jechuudha dhangala'oo jajjaboo gaazii jedhametti laata. Kanan qaban ergamoonni wal keessa darbuu danda'u ergamoonni. Daqiiqaa maayikiroo sekondiitti bakka barbaadan naquu danda'u. Kottu jechuu hin eegan waaqayyo yaada ajaja isaanii yaada waaqayyo beeku. Waaqayyo yaada ajajaa yaada isaanii keessatti lafa barbaadan naqanii dhufu. Ajaja waaqayyo irra garuu bakka tokkotti bakka biroon deeman. Fedha isaa yoo ta'e malee jechuudha. Kanaaf ergamaan waaqayyoo bakka hundumaa gaafa deemu fedha waaqayyootiin ajaja waaqayyootiin akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Ergamaan waaqayyoo kabajamaadha. Ergamaan waaqayyoo ulfaataadha. Bakka hundumaatti ga'uun argamu. Bakka isaaf kenname itti deemi gaafa jedhamu garuu argamuu danda'a. Kanaafuu addunyaa kanarratti ergamaan waaqayyoo muudameera. Addunyaan aduu hoogganu, addunyaan urjii hoogganu, addunyaan bokkaa ifama. Ergamaan aduu hoogganu, ergamaan urjii hoogganu, ergamaan bineensota hoogganu, ergamaan bishaan hoogganu, bakakkaa yookaan immoo balaqqeessa hoogganu, ergamaan nama hoogganu. Hundumtiyyuu tokkoon uumama kanaa ergamaa qaba. Sooraa oolu jechuudha. Kanaafuu ergamoonni kun tasaa achitti hojjetan jechuudha. Fakkeenyaaf ergamaan ifa hoogganu, ifa addunyaa kanarra ifaa oltu hoogganaa jechuudha. Akkamittiin iddoo hundumaa dhaqachuudha lakki iddoo tokko taa'ee beeka jechuudha. Akkasumas ergamaan bokkaa hoogganu bokkaan Ameerikaatti roobdee fi Itoophiyaatti roobdee beeku jechuudha. Akkasumitti beeka jechuudha. Addunyaan kun isaatti hinnuudha jechuudha. Fakkeenyaaf ergamaan qulqulluun Raagu'eeliin fulbaana tokko kabajama. Erganaa ifarratti mo'amedha inni. Waa'ee ifaaf ifaa kan hooggannu sadha jechuudha. Kitaabni abbaa keenyaa kan irratti akkatti irratti barreeffame jechuudha kitaaba sana irratti. Kanaafuu waaqayyo gooftaan kan adda addaa ergamoota kana maal gochaa jira? Akka isaan addunyaa kana sooran gochaa jira jechuudha. Waaqayyo soorachuudha kana tajaajiltoota jechuudha. Mootiin tokko biyya tokko gaafa bulchu tajaajiltoota isaatiin wanta gajjallaa jiru hoogganame ture. Waaqayyos mootummaa isaa kan beekamu kanaanidha jechuudha. Tokko uumamaa irratti ergamoonni waaqayyoo muudamanii jiru. Kanaafuu haala kanaan hubachuun barbaachisaadha. Tole barsiisaa keenya waaqayyoo sagalee jireenyaa sinaa dhageessisuu dhaaltuu mootummaa isaa sinaa taasisuu dhugumatti kanaa ol mana kiristaanaa keenya akka nu tajaajiltanii waaqayyoo kennaa irratti kennaa dabalee isiniif haa kennu. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii waaqayyoo sagantaa keenya guyyaa har'aa sagantaa qophii dhimbibbaa miidiyaa sootiriyaatiin isinii qophaa'ee
jalqabaa kaasnee isinis nu hordoftanii nu faana taatanii osoo hin dhufin sagantaa dheeraa kana hanga xumuraatti waan nu wajjin taataniif maqaa miidiyaa Sootiriyaatiin galanni keenya guddaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu, isin wajjin haa ta'u. Barsiisaa keenya isinis immoo waamicha keenya kabajjanii istiidiyoo miidiyaa keenyatti argamtanii teessanii hubannoo guddaa kana beekumsa guddaa kana gurra dhaggeeffattootaa keenya biraan nu ga'u keessaniif maqaa miidiyaa keenyaatiin guddaa isin galateeffannaa. Waaqayyo sagalee jireenyaa isin haa dhageessisu. Waaqayyo hanga dhumaatti cimsee mana isaa keessaa isin haa dhaabu. Egaa kabajamtoota maatii miidiyaa Sootiriyaa guyyaa har'aa kana qophii sagantaa dhimbiibbaa miidiyaan keenya qabatee gara keessanitti dhufee hanga isaatii kanaatti teessanii kan dhaggeeffataa jirtan. Qophii keenya guyyaa har'aarraa hubannoo beekumsa guddaa akka argattan abdii qabna. Kanaaf warri guyyaa har'aa kana teessanii sagantaa kana hanga xumuraatti dhaggeeffattan like, share, subscribe gochuudhaan miidiyaa Sootiriyaa cinaa akka dhaabbattan akkasuma namoota bira akka ga'uudhaa fi tumsa gama keessaniin barbaachisu hundumaa akka raawwattan maqaa Waaqayyootiin akkasuma maqaa miidiyaa keenyaatiin isin gaafannaa. Ani sagantaa kana hoogganuudhaan kan isin faana ture Daaqoon Dhibbaa Waaqturaati. Waaqayyo nu kakaasee nu jalqabsiisee nu xumursiisee hanga isaatii kanaatti nu wajjin ta'e maqaansaa kan galateeffame kan ulfaate haa ta'u galanni Waaqayyoof haa ta'u.